Akka godina Shawabaatti dhukkuboonni daddarboo baay'ee hammaataa ta'anii uummata gaagaa jiran dhukkuba kooleraa fi gifiraati. Dhukkuboonni kunneen hanqina qulqullinaa irraa kan maddanidha. Hawaasni dhukkuboota kanneen irraa akka of eeggatuuf aanaalee godinichaa 5 irraa qaamoleen hawaasaa fi itti gaafatamtoonni waajjiraalee fayyaa aanaalee sagantaa dammaqinsaa kanarratti argamuun ittisaa fi to'annoo dhukkuba kanarratti hubannoon uumamee jira. Obbo Abbabee Maammoo itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Shawabaati. Waggoottan muraasaanas dhibeewwan daddarboo kanneen ta'an hawaasa hojii misoomaa irratti bobba'ee hojjetu baay'ee dararaa turaniiru. Kana qolachuuf hojiin kun hojii ogeeyyii fayyaa qofa miti, hunduu irratti hirmaatee bakka itti dhibeen kun to'atamuu qaba jedhan. Dhibeewwan daddarboon ta'an uummata keenya bal'inaan dararaa dhufanii jiranii. Keessattuu dhibeen kooleraa dabree keessattuu bar dabre keessatti uummanni baay'een godina keenya keessatti hojii misoomaa hojjechuu qabanii dhibee kanaan baay'een isaanii dararamanii jiranii. Namoonni muraasni du'aan dhabnee jira jechuudha. Kun yoo ilaalu akka godina keenyatti hojii hojjechuu qabnu akkuma jirutti ta'ee gahee guddaa kan qabuu fi uummata kana baatee kan deemu sadarkaa gandaa fi gandaa gaditti jaarsoliitiin biyyaa akkasumas gurra uummataa kan taatan kominikeeshiniin aanota irratti argamtan hojiin kun kan seektara fayyaa qofaa miti. Hojiin kun qindoominaan kan hojjetamudha. Qindoomina kana immoo hojjechuudhaaf sagantaan irraa kun baay'ee akka godina keenyatti baay'ee murteessaa fi akkasumas hojii itti aanuuf kan bara dabreetti irraa baranne kan itti aanuuf immoo kan nu qopheessuu fi inni guddaan mana fincaanii ijaaramee fayyadamuu dhabudha. Amma sagantaan muummiin keenya baneen bara kana keessatti jechuudha. Sagantaa kana aanaalee hunda keessattuu qonnaan bulaa hundumtuu mana fincaanii isaa akka qotatu. Qotachuu qofaa miti baay'inaan rakkoo kan ta'e itti fayyadamuudha. Itti fayyadamu gubbaarratti sama rakkoo ture. Yeroo dhibeen ka'u kooleraan gizee ka'u qofa bicha rakkoon kun yoo dhumu bicha kan itti fayyadamne yoo ta'e rakkoodha. Kanaaf uummanni keenya yeroo ammaa kana keessatti haalli jiruuf jireenya biyya keenya keessa jirtan biyyoota alaa keessatti manni fincaanii dura namni diizaayinii magaalaa keessatti yoo baafatu dursa mana fincaanii akka ijaarratu taasifama. Naannoo asitti yoo ilaalu Itoophiyaa keessatti garuu inni guddaan namni mana jireenya isaa miidhagsuu barbaada. Kan miidhaguu qabu silaa mana fincaaniitti dursa. Manni fincaanii iddoo hundarrattuu yoo irratti hojjenne bakka jirutti dhaabuu dandeenya. Aanaaleen dhibee gifiraatiin baay'ee saaxilamoo ta'an aanaalee kan akka Adaamii Tulluu, Dugdaa, Booraa, Liibanii fi Faantaalleen baay'ee miidhamoo ta'uu ibsanii daa'imman 2,002 ta'an yaalii argatanii kan fayyan yoo ta'u daa'imman 3 garuu otoo mana yaalaa hin ga'iin manatti dhibee kanaan du'uun ibsanii jiru. Akka Obbo Abbabeen jedhanitti dhaabbanni deeggarsaa GSI jedhamu dhibeewwan gifiraa kana to'achuuf nu waliin hojjetaa jira jedhan. Amma aanaalee kana keessattis dhaabbanni GSI irra laawunchii godhu kun bara dabre keessatti qaamota biraatiin tubsaa ture. Paartinaroonni adda addaa godina keenyatti deeggarsa taasisuudhaan kooleraa bakka jirutti akka dhaamu taasisanii jira. Gifiras haaluma kanaatiin ogeeyyii fayyaa keenya bakka jiranitti uummata wajjin ta'uudhaan jechuudha. Uummanni dhibee kana dhibee daddarbaa ta'uusaa beekee yaalii akka argatanii fi mobilaayizeeshiniin iddoo adda addaatti taasifamuudhaan dhibeen kun yeroo ammaa kan gifiraan magari bu'ee jira. Olmost dhaabbatee jechuu hin dandeenya. Dabree garuu iddoo tokko irratti ammas dhibeen kun tamsa'aa jira. Tamsa'a isaa yoo ilaallus tokkoffaa haalli rakkoo nageenyaatti illee jiraata. Oduu rakkoo nageenya jiru rakkoo kana keessatti uummanni keenya daangaa tokko malee gara dhaabbilee fayyaa dhufanii akka yaalaman taasifamee jira. Adde Mastaawut Geetaachoo dhaabbata miti mootummaa GSI'tti gaggeessituu hojiirra oolmaa piroojeektiiti. Dhaabbanni kun godina Shawabaa aanaalee dhibeewwan daddarboon itti hammaataa jiran keessatti deeggarsa ogummaa, teeknikaa fi maallaqaa taasisuun dhibichi akka to'atamu hojjechaa akka jiru beeksisaniiru. To'annoo fi ittisa dhibee kooleraa fi gifiraa kana hanqisuudhaaf yookiin immoo waliin hojjechuudhaaf qaamolee adda addaa wajjin seektaroota adda addaa wajjin walitti dhufeenya paartinarii yookiin immoo bakka bu'oota uummataa waliinis ta'uudhaan hubannoo uumuudhaan dhibee kana akka ittifamu uummata keessatti gochisiisuudhaaf sagantaa dammaqinsaati jechuudha sagantaan keenya inni har'a. Obbo Addisuu Isheetuu itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Dugdaati. Akka aanaa Dugdaatti daa'imman 600 ta'an dhibee kanaan saaxilamuu ibsanii dhibbeentaa 85 kanneen ta'an ciisanii yaalamuudhaan fayyanii gara mana isaaniitti deebi'aniiru jedhan. Otoo mana yaalaa hin ga'iin daa'imni tokko dhibee gifiraatiin du'uu ibsanii jiru. Daa'imman naannoo 600 ol kan ta'u akka aanaa keenyaatti dhibee kanaan saaxilamaniiru. Isa keessa parsantii 85 ol ta'an kan ciisanii yaalamanidha jechuudha. Kan mana keessatti yaalaman kan du'anis hin jiru. Akka aanaa keenyaatti odoo hospitaala hin geenne dhaabbilee fayyaa odoo hin geenne manatti hawaasni hubannoo gahaa waan hin qabneef daa'imni takka lubbuun ishii darbu yeroo hawaasa keessaa dhaqqabee jira. Saniin ala parsantiin guddaan garuu hospitaalaa fi dhaabbilee nuti qabnu keessatti ciisanii yaalanii torbee tokko torbee lamas kan ciise jira, kan oksijiiniidhaan yaalamee jira. Qorichoota adda addaa fayyadamanii fayyanii hunduu
gara manaatti deebi'uu danda'aniiru. Obbo Dajanee Mokonnin hojii gaggeessaa olaanaa hospitaala Maqeeti. Sadaasa 20 bara 2016 irraa kaasee hanga har'aatti xiyyeeffannoo addaatiin dunkaanni 4 dhaabatee dhibee gifiraa kana yaalaa jiraachuu ibsaniiru. Hospitaalli keenya naannoo aanota 9 kan tajaajilu aanaan naannoo 8 ta'an dhibee kanaan miidhamanii tajaajila hospitaala keenyatti argachaa akkaataa itti turaniitu ture. Sadaasa 20 irraa kaasee aga guyyaa har'aatitti tajaajila daa'imman dhukkuba gifiraatiin miidhamanii jiran wajjin wal qabatee tajaajila kan kennaati jiru. Naannoo dunkaana 4 dhaabne hospitaalli keessi guutee tajaajiloota kaawwan baay'inaan dhaabne namoota naannoo 800tti dhiyaatan daa'imman waggaa 5 gadi tajaajila kana kennaa akkaataa itti deemaa jirrutu jira jechuudha. Mallattoon isaa jalqaba shifeedha jechuudha. Fuullarraa eegara naannoo sarara rifeensaa kanaa eegala sanbooda gaduma deemaa jechuudha. Hunda weeraraa deema. Inni lammaffaan ija diddiimessa. Ija diddiimessa kan biraa qufaadha. Qufaa hin qaba. Ho'a garmalee cimaa ta'e kan inni qabu. Furriin qaqallattee funyaan keessaa jigutu jira. Isaan kunniin mallattoolee gifiraa argisiisanii jechuudha. Kanaaf hawaasnis mallattoolee kanniin gaafa argan hatattamaan gara mana yaalaa akka fidanidha. Asiin duras caarraa argameen anachi dhufanis kan immoo akka caarraa dhibee biraatiinis miidhamanii dhufan hojii hubannoo uumuu hawaasa irratti bifa kanaan kan uumaa turre. Abbootiin gadaa fi maanguddoonni biyyaa aanaalee dhibeen kun itti hama heddummatu irraa dhufan bakka deemnuu fi hojjennu maratti dhibeewwan kanneen to'achuuf hojii hubannoo uumuu ni hojjennaa jenna. Uummanni keenya immoo irra guddaan horsiisee bulaadha. Horsiisee bulaadha raasaa godaanaa waan akkasii kanan qabu. Shintibeetiin hin argamu. Itti fayyadamu. Inuun argamu hin qotatu. Haqa rabbi yoo dubbanne yoo dhugaa dubbanne. Fayyaa ofiitiif keessatti fayyaa daa'ima ofiitiif ilmaan ofii mana ofiitiif jecha shintibeetii kana gartee garee gareen qotatee itti fayyadamee harka ofii qulqullinaan dhiqatee kanarraa of baraaree najaa haa ba'u jechaan dhaamsiin uummataa qabu kana jecha. Qulqullina barbaachisaa kana maatii ofirraa jalqabanii uummata waliin jiranii fi ollaa jiranitti akkaatuma hubannoo arganne kanaan wal qabsiifne uummata keenya jajjabeessuudhaan dhibee kanarraa akka baraaraman taasisuun akka jaarsa tokkootti akka abbaa gadaa tokkootti qophiidha. An akka asii deebi'anii amantaa mana abbootii amantaas haa ta'u mana murtii aadaa sadarkaa aanaati irra jiru kana haa ol dabarfataa irra jiru kana haa ta'u warroota naa gadi jiranitti hubannoo kana akka carraatitti gandoonni baadiyyaatiif gandoonni magaalaa illee nu jala waan jiraniifi kana akka nama asii baratee akka jaarsa biyyaatti akka abbaa amantaa tokkotti akka jaarsa biyyaa tokkotti bakka hawaasnitti wal gahetti akkaataa asii barnoota fudhadhe kanaanii galee barsiisuu fi dirqama narra jiru dirqama lammummaa hin baa jedhee waa akkasii yaada.